account in Kogonubi, according to the figure of Barbana Bodre, Sagrada Patagonia, one Tani, there are some of the Marco Stanley, there are Panamo, Abio Vedam in Stanley, Redna Umar Proviallahu Anhu, Gahatu Anutana. Odowan Abi Ubedan jira dedi Abi Ubedan bakka kobu jechuun isaanii eenyuun dura akka buullee akeekeera Aliyyii dura iyyuu Usmaaniin dura iyyuu akka buuluu qaba jechuudha maleen ta'anii waan dhufee jiru sadarkaa guddaa qaba jechuudha edda mootummaadhaan bira bu'iin sadarkaa isaa sana ilaallee warra moo'inaan afaan dubbachee Abi Ubedan aanuun jarraa abbaanii warri fudhate waan dhabamee jiruuf warra hundaa mallattoo qabannaa Bi'ubeeda sannan jarraa jechuun warra awwalaa sallama irraa sa'aatii tokko keessa nama afurii wajjin wal faanaa sallaman jedhama edda seenaa isaanii qaabnee bal'inaan isheen qaabatu isaa ta'e warra as keessaa jiru warra ni wajjin sallame nama rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amanamaa sahabaa kootii jedhaniini sadarkaan isaaniis guddaadha akka mootummaatti immoo waan sayyidina Umar akkasitti godhanii dura bu'u Abdurrahmaan ibn Awf Muhammad jahaffaa wanti nutti taasinuufi gaafa sayyidina Umar du'anu radiyallahu anhu شورى جماعة الستة شورى إلى مجري بولا سيدنا عمر خان جهان جماعة شورى أبالي شورى جهان جرم وبكيت واسنغا فتى أبالي شورى جهان نوجا مكان مسجد بيشون أبالي شورى جهان جتون ورا سيدنا عمرين بودي حافن جرا كورنان جنتي جمسي كمان كيسا ينوني راكنام أبي لفين كنام عمر كيسان جنو دواجي كنام دتنو ألام دي لا Abi Ubedan duran dua ni Umarin tu, karena forbatan kita, Sayyidina Umar kita jalan jahat kita kita jeramu, Abdurrahman bin Auf, wana boleh dikira, wana jalan jahan mudah apa tu, wana jalan apa tu, mari jenah monten utama ni ibu, Osman jiranu, tu Abdurrahman orang tu mafuratan jiranu, Ali jimu tu mafuratan jiranu. Namni akka Aliyiidhaaf Usmaaniin keessaa namni filatame akka mootummaa Usmaanitti kennamu namni godhe fakkiidha sheekii mangistii fakkataa jiru miti sheekii mangistii amma guyyattii sana namni moo'e eenyu Abdurrahmaan wattaadaraan isaanii eegsisaa Sayyidina Umar radiyallahu anhu jajjabaa hojjetanii wattaadara nama 50 qabadhuuti Abii Qataadaan isa bira dhaabadhuu jechuu wajjiniin guyyaa 2 guyyaa 3 duwwaan isinii kenna janazaa koo qabartanii gidee kaatan guyyaa 3 mootummaa malee biyya akkam ta'e isin sadan jahan jabaadhaa kifala baasaa jedhani jahan sana amma qaroo deemaa jira jahan sanaaf waannaan eenyu ennee yoo laalle Abdurrahmaan kanaatu dura isaanii nu qaraa jechuudha Jaafarra Jaafarra kana adam isaanii Jaafarra kana nu qaraa jechuudha isaanii min al-asharati al-mubashshirina bil janna warra jannata Rasulullah Rabbi alayhi salatu wasalam guyyaan tokkicha jannatiin gammachiisan keessa jira eenyu isaan jennaan sheekii mangistii guyyaa 3 sana kan baasan Abdurrahmaan ibn Awf kan jedhaman Abdurrahmaan ibn Awf ibn Abdi Awf jechuun afaan kaafirootaatti garbicha Awf jedhanis majarri wal waamanuudha ibn al-Harith ibn Zuhra Bani Zuhra jedhamu akka Rasulullah Rabbi alayhi salatu wasalam Haashimiyyoota jedhamu inni immoo Bani Zuhra jedhama يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تنسنين سوالقها في كلاب بن مرة إذا مفسك والقها أن رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكاك يوسف دي تفاوي رسول الفيتو قرشي دمي وامما قرشيين جرهن دقبتا قرشي كيساني بالبلا مالي تيوجنمو الزهري بالبلا بني زهرات جنة مالي جنة كنو الحارث بن زهرة غير مفنا لكاتي Ini Rasulullah ini kita berarti warga. Karena Abu Sawabasana isan Zuhriyo tajiraman. Abi Bakar Siddiq saya juga kajiran. Balbala jalatu wanti walitti jara qabu. Sagara kana saya gadi balbala jara tigala nuti wa ma gitu. Wa ummuhu hadidanida Asy-Shifa bint Auf bin Al-Harith. Shifa bint Auf. Auf ini namanya Abdurrahman bin Auf ابن عبد عوف فكجلمي عوف تجمو لكي حارس التقلا عوف مغرو لغنا جتورا ورهما أبولا موضو يتورا أبان جرى لما كان أبولا أبان ساس شفاء بنت عوف زنجان تكون غافر رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تنو كاني حارس بغرغاري برجلوشي وان صحابهم دين أنك تنجي سهار كاني كرغاتي أما رسول الله عليه الصلاة والسلام يجيتو حاكم يجيزي غافر بغرغاري لتو
وهاجر إلى المدينة عبد الرحمن بن عوف جرى مدينة قدانة وكان إسلامه أسلموا الناس سينهم سالا قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم ودور رسول الثاني سلموا نساء دور رسول الثاني إيس دار الأرقم بكيرة دار الأرقم يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام تصفاد دار الأرقم سنتين دعوة ورود مرون ثاني إدى إنه سيد ركابي بكري في جرس بكرة صلى الله عليه وسلم nama yara harga tani kan ini jamaah yara harga tanpa kalau tani itu kan antara main nafi warra awala sallam ini surah al-Mali jenna warra ci edda rasulullah bi bawa sanati kawasan jelas segala ni sallam ni nama dan mungkin وقع هذه أتيجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودو دعوة إعلانا وعيدي إفقاتني بجت وامني ربي تمناجرون جمرين درا تسبيجا وقبي فتني ودوبو واتيجلني مومن اتيجلني نما قبي فتون درين درا إني أسلمين أنا أقول كانت تيجي جلالو ورا أبي بكر الصديق أسلم سيسان بجا قبي ورا ورا رسول الله إذا أبي بكر إن شاء الله وجزني كان أبي بكر إذا أبى بريدون كبا ورا درمان دو رسول الله ما نربطين ما كان لا توجب يكن أجيب بني يعني ورجع تاجا جرا كنا واقول بيكانو بيجي ديجاني ركني مقامين نعرفه تعرف نبي وقاسي جرا كنا تمن جرا كنا وجد ساعتين رسول الله داتا وملي أبي عبيدة جرا نما جهاوي بيجي أتو في جهان أبغى تنا أبي بكر الصديق ودور رسول الله عليه الصلاة والسلام أما اللي برنامج بقى فتني دار الكمين ودوم بني ورا الله يسدوين وله مناكب عديدة سينا دمو كبار alur ni sayum la takan jiru mabatan ni kata bulis walahu manaqibu adida manaqib jishun wa rasulullah alaihi salatu wasallam kabaja saka sajira uji gari ini kabul rasulullah alaihi salatu wasallam wa jannatan kam masjidan ka uwajjini wa rasulullah alaihi salatu wasallam ahli fi irti kan deman amma umri anjiru kan warra rasul rabbi warra ruhi no dodira rasulullah alaihi salatan labatris Gaafa jarri hajjii dhaqan illee hunda jara warra roogii nabe wajii hajjii danda'e kan taa'e. Akkuma kana ijaarsa sahaabotaa waqtii Sayyidina Umar akhiraa deemanii balaan kun dhufu keessatti gaa sirra kaa'een deeme isin jahanirran kaa'e jedhanii jararra kaa'anii gizee Sayyidina Umar jara jahanirra kaa'anu Usmaantu jira, Aliitu jira, isatu jira, Sadiq, Zubeertu jira, Talhaat jira, Saaditu jira jara jahan kan. Alahan kau sana bikin jadi nama syandu wajib. Nama syandu wajib anu alahan sekata jago tadi, hati jarak kana. Kabar tu jarak jangan kana kesa, bahasa tar masih dia mau, masih semua terada di sini naik. Dia terada kana wajib masih tu ya sedang dibuka. Warajar tamu abalu abbas dari surah ini kau boleh lihat Madinah di sana. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Amma Sayyidina Umarin kai hamma gulja sadi, udo hakani gulja rasidi dan kau Sayyidina Utsmanin kai. Mana biyya baatee keessa deemee biyya hunda jaallachiisuudhaaf dubartii bira dhaqee iddoo hunda gaafate haala Sayyidina Umar itti shuumaman kana gaafate ilaalu Sayyidina Umariin majlisa shuuraa kaa'e jechuudha. Majlisa filannoo Sayyidina Umar jara jahanitti fidanii jaratu walii galee isaa wayya jechuu biyya sudachiisanii keessa deddeemanii daninaan gaafataniiru warri waa'ee Sayyidina Usmaan irraa gaafataman hundinuu miizanni isaa gisee ilaalanu Sayyidina Alii caalii biyya akka Sayyidina Usmaaniin jaallatu arganii booddee dhufanii nama jaha keessa manaqibni isaanii waliin jaban isaanis namnaa raawwatanii deeman wiilma mootummaa Sayyidina Usmaan deebi'anii ijaaruu sana dhibee ijaaruu bira gahan nu namni jaha jaha kun yaada jaha haasofnee haasaan ishee deemu jiran tokko tokko keessaa baanee nama sadii duwwatta galchinu gara keenyadha. Nama sadii duwwatta galchinu gara kootiin namni gara koo jirtanu namni natti dhiyaattanu narraa fudhattu moo natti hirkiftu jennaa sekirti jira saling bebas. Talharan Sayyidina Usman mau berbuat istirahat, talharan mau ya ada kan kenura nama sedih kan nubal buat di kopi itu semua nama setan sekirti Sayyidina Usman sekirti. Zubair ini gafatan Zubair Ali sekirti. Ya ada gawat nama sedih tiga ini dekan Sayyidina Usman ini mau ada bahasa ini ya Usman jadi. Yomo summan kun ubesit kagade filan nongkenya sirra boy maratamte. Halina galta ahdina basta akka Quran Rabbi jire akka hadis ni Rasul Rabbi jire akka kula kallam masjidul darban Abi Bakr Umar murchani timbulta ahdina galihi kabata hadisi galihi yom mo kan filata nama birata sanani mombulta jedani nambula ahdi Rabbi jire ali jibril tagani
yoo yaanni biyyaa irra dhufe musadda walii gallee sihi jennee wanti biyyaa isaa jiru jedhe hin bultaa akka rabbi jedhe quraanni jedhe hin bulchitaa akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jiraatan hin bulchitaa akka Abii Bakrii bakka Umar jedhan hin bulchitaa jennaan akka rabbi jedhe akka rasuulli jedhe hin bulcha ni kana booree kana Umar geessara muummata jedhama mana maduuba qaltoo deessee juusaarii deessuu maali jennaa ultii daa'imti jabee akka fakkaatutti bulchanii ani immoo ofii hoo keessaa wanti fakkaatutti dhufe ani isa kan jedhaa dhugaan qabamuu hin danda'u nan bal'isaa yoo immoo nama biraatitti immoo ame hin bultaa jedhanii ta'inaan jiidha yoo dubbifti kun makriin qabaane nan bula jedhu balaalee inni sin jedhaa kan waa qopheessitanii dhufaa ibsa yoo ta'e hin fudhu wanti sii filannoodhaan dhufu yoo ta'e nan bultaa jedhu naanii gaafuma shakkaan jira nama biraa bakka buutuu deemaa maali jennaan yeroomiyyii Sayyidina Usmaanii walitti siqu jaalalas gara guddaa Sayyidina Usmaanii jaalata Abdurrahmaan naawu isii kanaa shakkaaniiti waqtii sana keessatti ahla beetii rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam Sayyidina Aliyyi barbaadaa jiru warri fira rasuula rabbii warri fira rasuula rabbii kun immoo mootummaarraa cunqurfamaadha jechuu wayii sheexaana keessa facaaseera siluma gaaruma Abii Bakrii maree dubbiin Aliyyi laallata furii shi'aan amma kan laqamte sun gaafa kanan jechuu haa ta'u malee namni keessootti warri yahudummaa keessaa Abdullahi ibn Saba'i jedhamu gaafasuma sochootu jammaree jedhanu odoo dhugaa dubbiin haqqii ta'e jiraate aanaan rasuula rabbii yoo Aliyyiidha asumaan immoo hadiisa sobaas warri tolchee Aliyyii wasiyyaayyuu qabaatutu bakka koo bulcha rasuulli rabbii jedhaniiruni Abii Bakriitiin dhiiban Umariitiin dhiiban jedhanii waan fida facaasanii jedhanu adda immoo edda Umar deeme dubbiin ammas Aliyyii dhabee kan biraarra kan bu'u yoo ta'e dubbii sulni maalii rasuula rabbii sallamuu jira warri jedhu qabatee jiru jira sii kana waan beekanu Sayyidina Aliyyiin ammas nu baddaluudhaaf yoo deemaa jirtan hin taane jaris bari yoo kamiitu yoo jedhan bulchuu ta'e mootummaatti barbaadatan jiru Sayyidina Aliyyiin gaafuma rasuulli rabbii du'an iyyuu Abbaas elaa dubbiin kun nurkaa bahee jennaan Aliyyi dubbiin nuun tolu jedhan an fuula banii Haashim gideeruu hin keessaa bahuu qabuun beekaa jedhan Abbaas rasuulli rabbii du'aa jedhan baraniiru yaa mootummaa sigiidha rasuulli rabbii du'aa jedhan beekaatii laa rasuulli rabbii fedhati waan nu fadhaaman biyyan waan nu fadhaaman wajjin mootummatti nutti anaamamtu nurkaa baatee innaan booddeetti innaan maaliif akkana jettu innaan an fuula banii Haashim nan beeka fuula jira bira keenya gideeruu bahee jedhan Abbaas gaafasuma barbaadanii jechuudha Sayyidina Aliyyiin immoo yoo dhaqee rasuula yoo sida rabbi rasuulaanii bira keetti kennee dheeraa ta'e ofii nuun kennu yoo dhaqee gaafadhee immoo in argattanu isin jedha jechuu ta'e immoo salphina isa caalaa ta'a jedhan Sayyidina Aliyyiin hawaarumatti hafnee suutumaa nu ka'amu wayya malee gaafatanii dhabannuun jechuun immoo nu dhaqnee gaafannaan rabbitti kennin jedhe yoo jedhame immoo tubalaa ta'a yaa Abbaas nan gaffayanii jedhanii dhiisan gaafuma awwalaa kanarraa jammaree inni Abuu Bakri kaa'amesi Sayyidina Aliyyi dallansiisuu qajeelanii mubaaya'aayyuu akka biyyi dhufee qaalii galee qaalii gallee Abuu Bakrii baqatanii manatti amalii kaanii Sayyidina Aliyyiin booddee Faatumaan dhaala ofii gaafattee dhaala rasuula rabbiin hagannaa itti hadiisan dhageenye sheexaanni walumatti barbaadaatti dubbi Abii Bakr Siddiiq rasuulli rabbiin handaa achitiin jedhanii rasuulli dhaalaman نحن معشر الأنبياء إلى نور رسول الله إنا معشر الأنبياء إلى نور رسول نيرو وأنا كأو بيت المال قرشنا عندي نيرو يا أهلي رسول ربي أهلي كوش أهلي شنجال لا تعلم نيرو فسدي وأن قال لبادي وأن جري ما رسول ربي كنيرا نمكننا أهلا نجوا هذا يا أبو بكر يدوز بيجي ما تجي دالا يتبع ما رسول الله إن تلقونا دالا يلقونا دالا إذا كان كي جولي دالا رسول ربي من دالا جنن كان زاني دالا دالا نبي أرم زان تجري أنو شنجال لا دايم كوش أهلي تبع كنا يعني سلوين دنيا إذا كان رسول ربي نكيها ورّي أما شيئا ودون رحمن دوسي فاطمة ورّي يجرا لكن يا رسول الله سيدنا أبي بكر عمر ما سكر سيزني صحابة ما سكر سيزني رسول الله سيدنا أبو نانا نسيم أول تمرين براي بيتي يعني وانجي هم دمو الله بكر سيدنا يعني على يالي سيدنا علي يستعلو في قابل سيدنا علي سيدنا أبو جرى بلا فيدي سيدنا علي سيدنا جيني سيدنا عباس سيدنا جيني لكن ينو في النار على كينيا نبي محمد وعلى jadi kan pun nanti karena aku Fatman itu malu pada ini nuka kaban warna wasilah Abbas anak ilmu wasilah anak kaban dia di sini kan aku bikin wan iya hotel berubah terdapat saya nama itu semua kan ada di mana sahabat orang kita bani gak abi bakri sinari undang ini jadi anu hadi jangan berbualan tagahi Rabbi samai abi kana arti abi kana kata ya sahabat kana tagahi sini cuma tagahinya di sana nak tagahinya sekarang ya ali kana di الرتب جدي أكيد بوت مسلمون تخدمين النيا دولت تكونوا أكد على تنا هو دولت تين تقول بتجيبون سيدنا عمر إنسان بيجيب تيسير أبي سيدنا عمر هذا اللي كيسان كلام كنا مقام كنا نقام سنين سيدنا علي بوجا تكسرين فتوى أبي زيد المالك زيد مبكر سيدنا علي يجري توان قال بنا يعني إسلام متسون ده إبرة جني
morali kan ini saya Ali waktu dia bisa. Dubbitti sun gaafa Sayyidina Usmaan dhufanu akkanatti bulchiisni Sayyidina Umar waan hin danda'aminiif dubbiin nurkaa baatee Usmaanis kagallaan isa durii caaliif mo'amne jechuudha immoo sodaatti. Haa ta'u malee Abdurrahmaan ibn Awf Aliyyi akkanatti amansiisee booddee walitti qabee yaa Aliyyi gaadhi. Hamman deeme kanattan illee jira asitti kennisiisu mokkoreera nama Madiina keessatti argadhe haasofsiise hunda kana Sayyidina Usmaanitti nama gadi buqqeessan nagarra jee. Kanaafuu anoo sila qaalee si galfadhee yoommoo akka rabbii jedhetta bulcha jetteetta yoommoo amma immoo akka rabbii jedhetta marhabaa jedhetteetta marhabaa jedhee muwaayaa godhi jedhanii akka daldalanii ishanii ta'anii booddee muwaayaa godhanii Sayyidina Usmaaniif qaalii galanii booddee Sayyidina Usmaan ofitti deebisanii hasan Sayyidina Usmaaniif isaan booddee waggaa 5 booddee immoo haasaan ka'uu jammaree Sayyidina Abdurrahmaan ibn Awf gaafa dubbiin Sayyidina Usmaanitti ka'ee naannoo waggaa 7 ta'anii waggaa 7 booddee girgiriidhaan waggaa 12 ga'ame booddee sanaa Sayyidina Usmaan dubbiin isaan qabee jennaan umraan isa jedhamu sababa oduu awwalaatti qaraan isanaani isaan awwee katabetanii Sayyidina Usmaan isaan katabsiisanii waraqata wayii fuulii wayii yoo kanan du'ee Abdurrahmaan ibn Awf bakka qo'atuu jechuu qaba inni Sayyidina Aliin suuraa kana maddu Usmaaniin dura yuubuu barbaadanii duranii oduu akka Sayyidina Usmaan ta'e Usmaanittu waan inni argataa jira laakiin inni hin geenye Abdurrahmaan ibn Awf yookaan an dadhabee yookaan biyyiin abuusee yookaan nama asiraa deeme nami bakka qo'uu malu Abdurrahmaan ibn Awf jedhanii Usmaan katabsiisanii maktabooti algabbeetti jedhan kana kaa'anii ni baasee beekadhu jedhanii hin umraa inni godhunu odeesse suni sanarratti Sayyidina Usmaan irraa ari'ame haasaan xiqqin nama teessiftu hundi algabbeetti eeggatuma san jedhu gadi ba'e jedhanii jennaan dhagaamee dubbii Abdurrahmaan ibn nama gammadu miti inni gammada ta'eeti sababaan du'a isaa rabbiin kadhate hin sana dhagaye yaa rabbi Usmaanii booddee nan qabin gadi odoo mootummaan kun harka gadi yaa rabbi walitti na fuudhee odoo Sayyidina Usmaan ta'e afaa Sayyidina Usmaan booddee qoratanii mistirii kan Abdurrahmaan dhagaye eenyu dhagaye jechuu seegaanu umraanii nama ruuhin qoojin Madiinaa keessatti osoo Madiinaa keessaa ari'anii shaamii kan ture mistirii qofaaf ta'anii Abdurrahmaan ibn Awf jedhamin isaa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam waadannuu qabeenyaa isaatiin gargaaramanii gaafa tabuukiin dhaqan akkuma Usmaan isaan gargaaree Usmaan qabu kennee isaan gargaareera booddee Rasuula Rabbi ahla beetii Rasuula Rabbi gargaareera booddee Sayyidina Umar mootummaa kana qabee jaareera booddee jaaree gidee qabu immoo Sayyidina Usmaan gidee dadhaban keessa isa filachuu jennaan minbarii Rasuula Rabbi iddoo du'aa hin taqabbalamu bayna minbarii wa bayti روضة من رياض الجنة رسول ربي إدو من بريكوتي تمنا كوك إدو شفي جنتات ينزل دعوته فقلوبني إليك يا ربي أمانا من يعود ربي النبي نقول له جيرك من كذا سبحانه وتعالى سيدنا عثمان رضي الله عنه نكان بربادة يموت ما كن تكيدا بلاد نكان بربادة نكان نتين وينجلي دلوا كبري كله وله مناقب عديدة وما تسنى بركم له جنان سنة صدمي توك يوكا صدمي أو جسد قطرين كتبه سنة 31 يجرو صدمي توكو إجرار يوكا صدمي سنة وعمره عمر شاكا فكان صدمي سنة كده جنوبا سيدنا عمر قرآن رسول ربي قرآن إقدام عمدي كان أبي بكر يجد إقدامي سنة عمدي سيدنا عثمان رسول قرآن صدمي توكو yoo soddomii lama inni Sayyidina Usmaan irraa 8 fudhatanii soddomii 5 illee Sayyidina Usmaan booddee abaniitti waggaa 3 yookaan waggaa 4 وعمره غافلان دون عمره ثاني 400 أو 400 لما يشوف لا كان راكابني أكثر أما كان دران جراتا سنة وكان نفني 400 سجلوني إجراء صدمي لما دعاء جوجني صدمي لما يكون سما ديناتي سنة درا 400 butuh mereka tujuan, kami tadi, kalau misalnya kita tahu apa kami tadi kita jenuh, kalau Rasul Rabbi agama mau kasih itu, kita Rasul Rabbi itu, waduh fina bil baqi itu kabar apa ni, baqi aja cung, kabri orang Madinah kawasan Rasul Rabbi alaihi salatu wasallam, kayak budak Rabah ni kamu si kota Rabah ni, ada tiga orang ni, ada kita lihat ni, masjid itu sekat ni kawasan, baqi nak kasih saya wajib tanah kanan, boleh masjid kanan ni, masjid orang kali baca basta. Gimana kira-kira terbilang pada sesuatu waktu Rasulullah SAW. Wasallallahu alaihi Utsman, Utsman bin Affan itu bukan Utsman bin Affan. Atau tidak kita gede nak kita karena berana benar ni. Dan ini Utsman bin Affan ada sesuatu saling berkisi.
Kanaafuu asharaan mubasharaa keessa warra khayrii guddaa hojjeteef warra rabbiin sodaate warra mootummaa bakkate keessa Abdurrahmaan ibn Awf Ja'far jennee meeqatab afur abbaatti godhe fidika. Afur jechuun jarikaanis jarma kana dubaadee